Godina Shawaa Kaabaatti waboon zoonii Giddugalaa, godina Lixa Wallaggaatti waboon zoonii Lixa Oromiyaa tarkaanfii waraanaa diina irratti fudhachuun injifannoo argachuu beeksisan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti hidhattoota faannoon haleellaa ulfaataan uummata nagaa irratti raawwatamaa jiraachuun dhagahame. Harri bitootessa 14 bara 2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota ayyaantuu miidiyaa kunneen hangafoota oduuti hanga xumura oduu keenyatti nu waliin turan affeerraa keenya. Humni bilisummaa Oromoo waboon zoonii Giddugalaa fi zoonii Lixaa keessatti tarkaanfii waraanaa humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argachuu isaa beeksise. Akka odeeffannoon hoggansa waboo irraa argame ibsutti bitootessa 13 bara 2026 waboon zoonii Giddugala Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Sulultaa fi aanaa Dagam keessatti tarkaanfii waraanaa gaggeesseera. Tarkaanfiiwwan kunneenis magaalaa Kanteerii fi magaalaa Alii Dooroo daangaa aanaa Kuyyuu fi aanaa Dagam bakka addaa Hulaa jedhamutti raawwatamuu isaa hoggansi zoodinchaa ibseera. Haleellaa kaampii humna mootummaa raayyaa ittisa biyyaa magaalaa Kanteerii keessatti argamu irratti gaggeeffameen ajajaan loltoota mootummaa tokko ajjeeffamuu isaa maddeen odeeffannoo naannichaa himaniiru. Ajajaan kun magaalaa Darbaatti geeffamee akka awwaalames ibsameera. Bifuma kanaan daandii guddicha naannoo Amaaraa fi Oromiyaa wal qunnamsiisu kan godina Shawaa Kaabaa keessa qaxxaamuru irratti bakka addaa Hulaa jedhamutti waboon haxxa'eedhuun tarkaanfii waraanaa fudhateera. Haleellaa kanaan naannoo magaalaa Alii Dooroo keessatti loltoota mootummaa keessaa gariin du'an kan adabaman yoo ta'u kaan immoo madaa'anii akka jiran gabaafameera. Dabalataanis haleellaa kanaan loltoonni mootummaa namni 2 hidhannoo isaanii guutuu waliin booji'amanii harka waboo jiraachuun himameera. Hedduun isaanii gargar faca'anii baqachuun kaan isaanii gara magaalaa Alii Dooroo fi naannolee itti dhiyaatanitti fiigichaan baqatanii akka dheessan odeessi nu qaqqabe ni mul'isa. Haaluma wal fakkaatuun bitootessa 14 bara 2026 waboon zoonii Lixaa godina Lixa Wallaggaa aanaa Ganjii ganda Diddibbee keessatti kaampii humna mootummaa irratti tarkaanfii waraanaa fudhachuu isaa gabaaseera. Hoggansi waboo zoonii Lixaa akka ibsanitti haleellaa kanaan loltoota mootummaa keessaa kan du'anii fi kan madaa'an hedduun jiraachuu isaanii himaniiru. Akkasumas loltuun mootummaa tokko hidhannoo isaa guutuu waliin fayyaa isaatti qabamee harka waboo seenuu isaa ibsaniiru. Uummanni Oromoo naannichaa fi golee biraa hundi injifannoowwan argaman kanatti gammaduu isaanii ibsanii hanga walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti waan danda'aniin waboo cinaa dhaabbachuuf qophii ta'uu isaanii dubbataniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti hidhattoota faannoon haleellaa ulfaataan uummata nagaa irratti raawwatamaa jiraachuun dhagahame. Akka odeeffannoon jiraattota irraa argametti humnoonni faannoo kun lakkoofsan hedduu yoo ta'an gara naannawaa sanaatti bobba'anii uummata nagaa irratti haleellaa banuun isaanii dubbatameera. Gandoota akka Daargee Kootichaa, Hanfaaree Daargee, Koobii Dinsaa, Haboo, Qiltuu Ceekaa fi Harbuu Nagaasoo jedhamuun beekaman keessatti gochaan gara jabummaa qubattoonnii fi hidhattoonni kunneen wal ta'uun meeshaa dhokfatanii turanii nama Oromoo ta'an irratti miidhaa geessisaa jiran haala nammaachaa jiraachuun gabaafame. Haleellaan kun yeroo muraasa keessatti babal'achuun jiraattota hedduu sodaachiseera. Sababa kanaan uummanni hedduun daa'imman, haadholii fi maanguddoota qabatanii lubbuu isaanii baraaruuf gara bosonaatti baqachaa akka jiran himameera. Jiraattonni akka jedhanitti haleellaan kun qophii guddaan kan raawwatamedha jedhu. Humnoonni kunneen yeroo dheeraaf naannawa kana keessatti socho'aa turuun isaanii ni himama. Haleellaa kana keessatti qabeenyi uummataa hedduun barbadaa'eera. Manneen jireenyaa hedduun ibiddaan gubamaniiru. Akkasumas oomishni qonnaa fi midhaan uummanni waggootaaf itti dadhabee hojjete hedduun barbadaa'eera. Kana malees beelladoonni baay'een saamamuu isaanii jiraattonni ni ibsu. Beelladoonni akka loonii hedduun garee haleellaa kanaan fudhatamuu isaanii himaniiru. Kunis jireenya uummataa keessatti qonnaan bultoota naannichaa irratti miidhaa guddaa geessisaa jira. Jiraattonni naannawaa sanaas akka ibsanitti haleellaan kun haala tasaa hin turre. Isaanis gareen kun dursee qophii taasisaa akka ture himuun hawaasni naannichaa yeroo dheeraaf sodaa keessa akka turan dubbatu. Akkasumas gareen kun waggoota muraasa darban keessatti ijaarramee naannolee adda addaa keessatti socho'aa turuun beekamaa akka ta'e ibsameera. Haaluma kanaan yeroo ammaatti uummanni naannawaa sanaa rakkoo guddaa keessa jiru. Namoonni hedduun mana isaanii irraa buqqa'anii bakka nagaa barbaacha gara bosonaatti baqatan. Haala kana keessatti rakkoon nyaataa, bishaanii fi rakkoon tajaajila fayyaa uumamuun sodaa dabalataa uumeera. Jiraattonni hedduun birmannaa akka barbaadan ibsaniiru. Haa ta'u malee hanga ammaatti humni mootummaa gara naannawaa kanaatti ergamee uummataaf birmachuuf yaalii taasise tokko akka hin jirre himaniiru. Kunis uummata nagaa keessatti yaaddoo guddaa uumeera. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa haala nageenyaa naannawaa aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti hammaatee irratti xiyyeeffatanii birmannaa akka godhan gaafataniiru.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatooma. Hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.